Yohaannisi boqonnaa 27 irraa ani lafan dhaqu isin dhufuu dandeessanii ani abbaa koo bukkeen deemaa jedhe. Eggasii dhaqanii qabanii fidanii ajjeesana ta'uu yeroo warri Yihuudootaa isaa adamsaa turan Yesuus Kiristoosiin ana argachuu dandeessanii jedhe. Achii ka'ee immoo qabanii immoo ajjeesanii jedha. Abbaa bukkeedhaa qabanii fidanii ta'ee lakkannaan galuu amantaa keessa jiraadhu kunii. Garuu maatii makoo keessa jiraatan dhumtu keessuma jiraannaa? Naan galu. Si burjaajesse. Boqonnaa 27 irraa an lafan dhufuu isin dhufuu dandeessanii jedhanii ittaasaa Yesuus Kiristoos Fariisota warra isa barbaadaa turanii. Dhugaa jedhe An lafan dhaqu an sana erge bukkeettan deebi'aa jedhan. Bukkeedhaa qabanii fidanii erga ejjetan ta'u waan baay'ee rakkoo. Waan tokko lamaa miti jala galee baay'ee isin dhaggeeffachaa oolame kirikiri keessanii. Tun galuun barbaadeen waan fidii akka ishiin beeku malee dhaggeeffachuun barbaadeen haasa'u keessa galuu tuun taane nan dhaggeeffadha jala galee. Ayyaa amma maal jedhe amma maal hordofaa jirta reega amma? Maal hordofaa jirta amma maalitti amanaa jirta? Waan cubbuu dhaalamu jedhamu kun sii ta'ee sii galeera moo amma siin galle? Cubbuun? Cubbuun akka hin dhaalamne sii galeera moo gallee jedha? Waaqayyoo oonatti araarame malee araaraayyoon isa kadhadhe waaqayyoon natti araarame gadi. Maal eenyutti nabdadhe dhiisare cubbuu koo. Malee namni naabattee itti hirkifattu hin jiru miti. Maal cubbuu koo eenyutti ni madda waaqayyoomatti ni madda kan waan hin godhe. Maayyuu mee miiratu cubbuu jechuun kun waan akka HIV wayitii. Cubbuun hojii harka kee waan hojjette. Wanti abbaarra. Tobbaachuudhaaf nan tobbadhe ittiin deebi'u waan akkanaa godheera ittiin deebi'u yaa Rabbi naa dhiisi balleesseera cubbuu koo. Yoon kanaan dura ataa ture yoon kanaan dura waan baay'ee hojjechaa ture. Rabbitti gaa waaqa koo naa dhiisi jedhee itti madhagaa. Malee Yesuustu naa du'ette waan teessuun qabdu miti. Maali Yesuus bara sana du'e kam taa'umaan qabaaree Rabbitti ni madduure cubbuu koo. Ati amma gara uumaa kee tokkichaatti maaliif hin deebitu burjaajii kana keessaa baate? Yesuus kootti nani maddaa Rabbitti nani maddaa waaqa koottis. Amma siireesii haasofnu burjaajii amma keessa jirtu kana keessaa baate gara uumaa kee isa waa hunda gochuu danda'u isa dhabamarraa si argamsiise. Isa si jiraachisu isa si kaasu isa waan barbaadde si godhu waa si gochuus danda'u isa akkasitti maaliif deebitee uumaa kee tokkicha sana waaqessituuti uumama akka kee waaqessu jala baate. Balla waaqetam ganama gaafachiisaa kan waaqa koo jedhanii cubbuu koo hunduma isaatti baddeen lafa hojii kootiitti bobba'amu yaa waaqayyo naa dhiisi. Mana amantaan dhaqaan jiru malee. Akkasitti miti kaa. Mana amantaan Waaqayyo inni uumaa hundaa ta'e suni qajeelfama isaa karaa nabiyyoota isaa ergee barsiisaa ture saba kana. Sigalee namni lafumaa ka'ee akka mataa isaatti qajeelfama mataa isaatiin deemee Rabbiin gabbara yookaan Rabbiin waaqessa yoo jedhe sirrii hin dhufu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa gaafa uume jedhu waan uume kanaaf immoo seera isaaf malu karaa ergamoota isaa itti ergee akka kanatti na gabbare akka kanatti na waaqesse akka kanatti na sagadi isaati akkasii sulum isaati akkasii akkas godhi waan akkasii nyaadhu waan akkasii dhiisi waan akkasii uffadhu waan akkasii intineedhe waa'ee jireenya dhuunfaa kees jireenya maatii kees jireenya abbaa fi haadha kee wajjin akka itti jiraattu ollaa kee wajjin akka itti jiraattu akkasuma maatii kee wajjin akka itti jiraattu guutuu isaa qajeelfama kaa'e. Qajeelfama Rabbiin sii kenne sana fudhattee jala hin deemtu ta'ee jennaan ati waaqa kootee akkasitti intineettuun namni kamillee namni waaqa isaa mormu hin jiru. Uumama ta'ee nama uumame keessaa namni dhakaa isaa waaqessu hantuuta sa'as waan barbaade iyyuu haa waaqessu. Amma warri fakkeenya warra hindiifa sa'aatti sagadu waaqayyo sa'a keessa buufate jedhanii isaa akka waaqaatti ilaalu. Jarrummaan mataan isaanii iyyuu osoo farhanii deebisaa. Jarrummaan mataan isaanii uumaa tokkicha sana waaqessuun dhiisan isa bira qabanii waaqessu malee gaafa dubbiitti ammaatte isa tokkicha sanatti deebi'u isaanumtu jechuudha. Kanaaf ati burjaajii kana keessaa baatee haqa sii gale kana qabattee gara amantaa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba irratti si uumeetti ati gaafa dhalatte islaama turte
abbaaf haadha keetu guyyaa keessaa si baase. Yoo kiristaana na taate hidhattee cuuphaa wayii si cuubanii keessaa si ari'ani malee duraan akkas turte gara isaatti maa hin deebine si jechuu barbaade yaa miiratu keenya. Ustaz Farhaan deebitanii? Egaa inni danda'aadha egaa anis hawwiin koo kanuma ture egaa ani maatiin koo si ijoolleen naannoon koo kiristaana duwwaadha musliimonni jiranii firoonni koo illee tokkittiin illee hin jiranii wanti tokkittiin garuu taa'ee nagarraa amantaan keenya gaafuma wangeela dubbisu baay'ee bakka nagarrama gaaffiin gaafatamu mana barumsaatti immoo mata maarii sadarkaa lammaffaa iskuuliitti gaafa ijoollee musliimaa gaafatanii baay'ee namoota gaafa jirri haasaan ta'an illee dhugaadhuma akkasa baay'ee maqaa baay'ee nama garrama bakka. Jadi kanaafuu akkanumatti jiraachaa jirra waldaa sin naannoo maskiida naannoo betekiristaanii hin deemnu jooraa jawwara. Ustaz Farhaan itti fufaa. Miratu Deebitan. Maayikii fi gabadhu. Miratu Osoo Farhaanii naasee. አንተ ምረቱ የምትባል አሰማኝ Dhagaan jira. አቀም ነጉማ Naguma galata waaqayyo. ነጉማ Nagaadha galanni waaqayyoon badii. Abbee naamusan qabdu ati mana namaa dhuftee akka ittiin haasoftaa? Carraa fudhadhu abbaa wajjin haasoftu filadhu jalqaba. Maal ta'e inni kun? Anaa Noorii lakkisa kana malee. nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jedhama miti. eenyuti Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jedhama. Maal jette cimdi? ማል ጀቴት Maalii mana namaa corseetee gooltate jalqaba nagaa gaafattee teessuma fudhattee naamusa hin haasoftu? ነጋ jechuun machuudha Haadha manaa keessatti immoo miiratu kan achi ol baatee asirratti itti beekamuu barbaaddu? ነጋ jechuun machuudha Gobanni itti deetan iddoo keessa. Akkuma haadha manaa kee wayii tokko achi ol baatee itti beekamuu barbaadde mirga qabu namni yaada barbaade haasawuu waan barbaade itti amanuu waan barbaade yaada bilisummaadhaan kennachuu. ቆይ እስኒ አላሁቱ ነመራ ከደ ነመ ሶሶባ ናፊዳ እስኒ እንጀደ ማለ ሰረቴስ ነመ ሶሶብዱ ኡማ ከደቱ ምስጎ እተኒ እስጎ ማሎ ኮተተኒ መከደቱ ኡማ ከደቱ Kadhannee si finne moo kadhattee dhuftee tam? Nutu si fide moo fi dhufte? እንማ እንከደቱ ነው ባባገዮ ነገድ Qoy mana ሲስተሪ kee dhufne moo si ባየ mana ነገድ kee dhufe am? Si dhaloonni fayyina baay'ee barbaada. nagadisiistu Dhufee gaafa nu isin biraa haala ilaalu galfata. keessumaa immoo namuma xiqqooshee macaafa kanarraa hubii waan qabne gaafa argattani bakka uma sossobdu bakka isgoo maal okootu bakka maal barbaacha dhufa dara Amma maayikii kii qabadhu ta'e al tokko maayikii qabu. Jamaa sagantaatu jira mana kana koppii linkii godhaa xurutti. Sheer godhaame namni qannasaa jira xurutti sheer godhaa. Barakallahu fiikum. Sheer godhaa xurutti. Xurutti sheer godhaa. Daqiiqaa lamaaf namni tokko waan dubbatu. Koppii linkii qofaa godhaa. Taaptaabii dhiisaa amma qo'a. Taaptaabii dhiisaa. Koppii linkii godhaa. Cimdi miiratu hundi keessa nu godhaa. Koppii linkii godhaa hundi keessan. Koppii link. Waan biraa dhiisaa. Koppii linkii qofa. Namni kumni tokko galuu qaba amma daqiiqaa muraasa keessatti inshaallah. حياكم الله وبياكم. Cimdi. Koppii linkii godhaa turutti. nawaa Ana miratu usuma ta'e ana gogodanya ke wannan kam. miratu nawaamte Eega. maala tokko ba'ul kaastee shaadaa qabachu malee si namni bakka Laki waan kanaatiif iyyuu miti waan nagarra mujjira baay'ee gaafa mani waldaadha koo akkuma koocha chidhatte miti atis.
Maali inni maal si garrama? Maali quraanni isaanii hoo waama si ajaa'ibu keessaan namumayyuu kan jahannamaaf humneerru qabna faayidhaan isa afaan sodaadha beektaa namichi Lakkeen sirrii qoraana dubbisee hin beeku bool maal taate qoraana dubbisee hin beeku ani maal jedha beektaa wangeela keenya irraa faallaa kan deemu wayii jira macaafaa tokkoffaa Qorontosii boqonnaa 14 lakkoofsa 34 irraa maal jedha waldaa kiristaanaa keessatti dubartiin dubbatiin jedha dubartiin dubbachuun isheedhaaf leeyyoodha jedha. Deebi'ee immoo waldaa keenya immoo warra gaafan deemu dubartiin lallaba. Maal yaa Rabbi allaa jireenya kana jiraanna moo akkamitti duudhistaa? Wangeelli dubartiin dubbachuun isheedhaaf leeyyoodha waan isheen baruu barbaadde galtee manatti abbaa manaa ishee gaafattuudha. Akkana jedheen haadha kooti hojii wal lolaa ture iyyuutiin galgalamma. Inni isa dur barreeffamedha kakuma waadha lakki kunoo kakuu haadha Qorontoos isa tokkoffaadhaan jedheen. Moo Qorontoos isa lammaffaa. Maala boqonnoo obboleessi koo mana keessaa uffannaa baate boqonnoo bakkeen taa'ee jiraan bakkee taa'een sinii naasaara yuuti gadi hin ba'e jedhan jee galee. eenyu gassi baasi? Obboleessa koo mana keessaa natti wajjin jarri mormitoota jaraa jennee naasa'inii naan jennaanii hin gabbayi. Baga gadi si baasi. Lafaan bulu rabbeeka kakanuu qorra keessan jira cunaageen halkan kanaa iyyuu akka utuu viidiyoo utuma waan hin keessaa dhuftu argitanii dhugaa rabbi. Abbaan dhalhaa bobaasa jala si gasheetee si jala bultaa qoy. Absirra kun tokko Rakkinaan qabuunnis namni namuma hooti maalituun argadde walirraa fagoollee jirra naannoo kan hin jiraatu naannoo gaxarii wayiiti beektaa namnuusi hin argu ba'a gidduutti. Macaafa keessaa dubartoonni akka tajaajilan jiran hin beektu ati. Dubartoonni iddoo wayiitti akka isaan tajaajilan agarree. Dubartoonni macaafuma keessaa waldaa balee jedhamu jira waldaa keenya. Dubartoonni macaafa keessaa wangeela lallabuu keessatti deebisaa deebisiisaa sanni wal dhabe jedhe kana qabatamaan kiristaanaa fi waldaa keenyaa fi macaafaa wal dhabee jedhe ati maal jetta kanarratti? Maallaqa kan quraana caalaa wal dhabe fi kiristaanaa quraana caalaa kan wal dhabe lafarra hin jiru. Rakkoon qabu kan quraanaa yeroo inni si gaafatu deebistaa fi waa'ee quraanaa maatan beekan zariin koo yoo musliima miti zariin koo yoo musliima miti zarii kooti kiristaana suma achuma dhufa yoo waan musliima yoo beeku maratu maratu okay aki gootu waldaan jiraa biyya kee barsiisonni macaafaa jiru miti gaafadhee jennaan maalaan jedhe beektaayi. Niifime ko dhaggeeffadhu obboleessa kooti wajjin hin jira maala isa duriiti isa bara kakuumoo faati kuni naan jedhin. Dhagge. Hey bro. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu macaafa qulqulluun namoota diiteelii teoloojii baratan waldaan keessan hin qabdu. Namoota macaafa baratan waldaan kee hin qabdu. Okay. Asirratti haasa'uu waan hin barbaanneef shur diiteelii si eebbuu hin danda'an. Kallattii barjaa dhiifama naa gaafadheera gaafadheen naaniyyuu maal jedhan beektaa barsiisaadhuma keenya gaafadheen naaniyyuu. Maaliif beektaa? Miratu. Rabbi miira keessa nu galchine waan kallattiidha. Dubartiin akka waldaa keessatti hin lallabne yeelloodha. Afaan Oromoo siin galle moo atiitu dubartii meeqa arkitan faarfattuu iyyatu qullaa harmoo dhiiga turguftee wangeela yaanni keessatti waldaa keessa meeqaa jira kuni akka wangeela kallattiin dhoowwame barattoon Yesuus Kiristoos dubartii takka filateen beeku barattoonni 12 dhiira callaa wandochi bicha maali kun isiniif hin galu yeran eenyu shawwaduu barbaadan 4 kiiloo irratti nutti dhufanii sila 4 kiiloo irratti lallabaa deemu ijoollee warra si abbuumaas rabbiin maaliif Muhammadin maaliif raajii godhe dubartii maali gurbaan kiristaana atis kiristaana waan jedhe dubartiin lallabuun paastara ta'uun hayyamama eeyyee Muhammad Yesuusoo dhiira filate Muhammad maaliif durban filanne yookaan Allahumma filate Nabi Muhammad barattoota lallaban jedhu sanije meeqoo yaa jira namee dhaabbadha hundi keessan kiristaana kunis
waan Adaban haasa. gurbaan isin gaafachuu jiru islaamaa mi nuumi ka isin gaafachuu wangeela keessantu jaatami jaa Qorintoos keessatti dubartiin akka gartee dhiira irratti aboon qaban akkam Abu Muaz atama muslima ay malakatihim sillalatu sifi siga sigatu waan jedhe kaayyoon kennu wanda guddaan ani macaafa kana okay mormuu Jira waan keenya maal jettere isin bakkeedha ol gala. mee miiratu waan jettuun dubartiin paastarri taate mootaatu jedhiin normal no macaafa Obboleessa keessaa koo. intaati dubartiin tajaajiluu hin dandeessi abbaa kiyya dubbi macaafa keessaa gurbaa namoota kana halkan tajaajilanii manaa maatiin gabbaastee waan ni kun fudhachiisu bara kakuu moofaatii jedhani no Ay, qorintoosin malakatanii. jechuu jiran Lallaallee. bara kakuu haarawaati Hallallatu aadayyuu aadaku ijoollee lafa gabaarraa fuutan isitti walitti qabdanii ijoollee ma lafa gabaarraa guyyaa tokko waldaa dhattee hin beekne macaafa okay ati ijoolleen ati waldaa dheete ishi dhiisi jira anis hin dhayin ati waldaa dheete ati dheete waldaa dubartiin barsiisu akka wangeelatti kakuu haarawaatti barsiisu dhiira irratti aaboo qabaachuu barsiisu hin hayyamamti moo dhoowwaadha dubartiin maaliif dhiira irratti aboo qabaatti? hin barsiifti moo hin barsiiftu akka Maaliif dhiira irratti wangeelaatti aboo qabaatti dubartiin? Qaxaqqattee barsiifti. fidi ragaa Maal cimdi koo dhalootee dhumaan kiristaanan siin jedhe maatii koo keessa hundeen isheeyyuu musliimii tokko ittiin hin jiru. Dhugaa rabbi maal rabbiin hin sobaa yoon si sobee dhugaa rabbi an cherchii sin dhaqeera siin jechaan jiru an cherchii dhaqeen beekuus dhaqeera siin jechaan jiru man. nilleen dhayitu ganaallee Ammanuma keessan iyyuu waan akkana jira uti maaliif achi baatanii amma surreen uffatiin kan jedhu jira surree uffatii yoo wajjin dubartiin uffata dhiiraan uffatiin jedha tokko. surreen dhiiraaf tolchan dubartiin Seera keessa deebii seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5. Seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 dubbifadhu uffata dhiiraa dubartiin uffatiin jedha maal taatan akunoo jara kana miti kan jara deebiin dhaggeeffadhe tan baay'ee nagarra maara Dhaggeeffadhu ka. Amma na malee dhaggeeffadhu si waldaa keessa haasa'u. siin hin jenne obbo. Gabaabsi si haasa'u. Gabaabsi si haasa'u. Dubartiin uffata dhiiraan uffatini dhiirri immoo uffata dubartiin uffatini jedha macaafni. Miti? Miti? Bolessa. So dhiirri uffata dubartiin uffatini dubartiin immoo uffata dhiiraan uffatini jedha. Amma waa'ee kanaa beekuufati. Diiteelii waa'ee macaafaa namoota baratan teoloojii namoota baratan dubbisuu qabdaa siin jedheera. Hagan ofii koo beekurraa haga xiqqoo siif haasa'uun dirqama argi ta'e. Abbuumaas. ragaa fudhadheen eeshii jedha faarfattuus wangeelaa paastaraawis arkinee jirra argatti balleessite waldaan hundi Barsiisonni macaafaa maa barsiisota naa Qorattoonni macaafaa akka jedhanitti qorannoo afaan oromooti goobasi paastarri afaan oromoo narra beekaa afaan oromoo narra beekaa Okay. Asii jettanii miti haasa'u? waan siin jedhe bara haasa'u dubartiin wangeeli phaawulos dubartiin akkam barsiifne jedhamu haa barsiiftu jedha Akka inni haasofne na dhawwitanii miti. haasawa mir Anaafsi duwwaa jiraam kiristaana sirraa maal taate? Anaafsi duwwaadha kiristaana sirraa maal taate? kuno hin jira Okay. Haa ta'e Na bal'aati dhaggeeffadhu. wayyoo. Akkoo dabaree naa kennaa kale. My God. Dabaree naa kennaa. daadheexemi gaafattee dubartiin barsiisu hayyamammoo hin dhoowwama gooftaa tokkicha maccaa Look. Abbuu Maazi. abeet Dhugaa bahan Yesuus du'aa ka'eera dhahee namooti haasa'an akka Yesuus du'aa ka'e namooti himan dhiira otoo hin taane dubartoota yeroo jalqabaaf.
tajaajila kun dhaggeeffadhu. Wangeela lallabuudha kun du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos lallabuudha kun dubartuma takka ta waldaa keessa barsiisuu fi dinsiin kan Phaawulos barreessetti amannee kan Qorontos Abon Mo'aazii wajjiniin haasa'ee mecim diyaanaafati waliin haasofna. Abon Mo'aazii hin gaafadhee. Asaanan Saamiinka. ati gaafadhu miirratti ani bakka dubartiin barsiiftuu barsiiftuu qofa jedhin atiin beeytuun inni gaafatee jira waldaa kan deemu kana gaafadhu ati waldaan deemtu mi gaafadhu ni deemnachi booda waldaa ko kutaaja dhaqaan jira waldaa ko darbee naqaame in faarfadhu in lallabu in tajaajilu malee dhaqeena waaqeffadha waan jedhamu waan haasaamu shubbisa nangalaama choolee nangalaama in tajaajilu laa galata rabbii laa tajaajilaan jiru. Miratu. Isaan si gaafadheedhaan kun yoo achi keessatti barreeffamee jiru akkamitti achi baatee lallabbii waan isheen baruu barbaadde galtee mana tabbaa mana ishee gaafatu jedha. Eeshee boleessaa natti hime kan konfituure yaa ta'u naannoo naafati. Haa ta'e gaamee haa ta'u harkaa fuutaa dubbii daftee. Okay. Haa ta'u mee fakkeenyaa fi sila gara dhumaarra waa'ee surree dubartoota waa'ee uffata dubartoota uffata dhiiraa tokko kaastee turte miti. Isa kana finnee kaanetti jeena kasa sanatti immoo isa kana aboo kun gaafii lammaffaatii bara utuu rakkanne dhaggeeffachuu isa kan dura naafiti gaa'ii ati iddoo barsiisaa naan taatu yoo wallaalaa ta'e maali. Sababii itti Phaawulosii ergoota akka sababiinitti barreessiif muufane abbaa kiyya. Okay, wantoonni callamadhanii asii gadi akka bu'anitti duwwaa fudhanna otoo hin taane hundumtiyyuu seenaa mataa isaanii qabu. Kana eenyurraa bartaa daayireektilii macaafarraa yoo argachuudha bobaattee qorattoonni macaafaa jiru. Okay, namooti tiyooloojii qoratan jiru, namooti macaafa qoratan jiru. Diiteelii gadi bu'ii isaan hin gaafadhu. Dudduuba kanaa seenaa kan biraatu jira. Dhaggeeffadhu. Dudduuba kanaa seenaa kan biraatu jira. Phaawulos sababiitti akkas jedhee barreesseefii qaba. Okay, fakkeenyaaf dubartoonni uffata dhiiraan uffatiini dhiirri immoo uffata dubartiin uffatiinidha. Qorattoonni macaafaa maal jedhu beektaa waa'ee kana bara sana namooti yookaanis immoo warri biyya Roomaa namooti biyya sanaa ejjarratti kufanidha. Sababii kanaaf jecha keessumaa uffata dhiironni bara sana uffatan uffata dhiironni bara sana uffatan uffata asii gadee sa'atii barbaadan ofirraa baasanii ittiin sagaagalummaa irratti kufan uffata turanidha. Dubartoonni ejjaaf akka isaanii mijatuuf jecha uffata dhiiraa kana uffatanii gabaa keessa deemuu turanidha. Okay? Seenaan qorattoonni macaafa qulqulluu akka jedhanitti dubartoonni uffata dhiirotaa asii gadi isa iddoo barbaadanitti baafatanii ciisuu danda'an nama faana sagaagaluu danda'an akka isaanii mijatutti uffatanii gabaa keessa deemuu turanidha. Sababii kanaaf jecha Phaawulos barsiisaan macaafa qulqulluu lallabaan wangeelaa kana dhaabsisuuf jecha dhiironni uffata dubartiin uffatiin dubartoonni immoo uffata dhiirotaa hin uffatinidha. Akka kana akka amma nuti surree uffannu kana surreen hin jiru ture bara sana dhiirra si gadee uffata shamarra si gadee uffatti akka seenaan jedhutti. Garuu kan shamarranii kan dhiiraa caalaa tokko naannoo qaama saala isaaniitti waan uffatan qabu turan shamarran dhiironni immoo asumaa gadee uffatu. Sanaaf jecha ejjaaf akka isaanii mijatuuf jecha shamarran uffata dhiiraa uffatanii mandarri sun mandara ejjaa taate. Look, sana dhaabsuuf jecha wanti ta'aa jiru sirrii miti jedhee Phaawulos wanti godhamaa jiru sirrii miti jedhee uffata wal keessan uffatiinaa jedhe. Dhaggeeffadhu uffata wal keessan uffatiinaa jedhee sana dhaabsisuuf godhe Phaawulos. Dabalataan immoo yeroo sana mirgi dubartootaa daangaa waan darbee dubartoonni waldaa keessatti okay abbootii manoota isaaniif abboomamuu didanii mandara keessatti waldaa keessatti olaantummaan isaanii garmalee ol ka'e jennaan Phaawulos akka barsiisaa macaafa qulqulluutti jarreen sana hin ifateedha. Look, jarreen sana hin ifate. Abbootii manaa keessaniif abboomama gadi jedhaa bulaa bakka taasoo jedhe Phaawulos dubartoota sana hin ifate. Seenaa akkasiitu dudduuba sanaa jira malee dubartoonni beemንም ta'amir hin lallabiina hin barsiisina jechuu miti. Macaafa qulqulluu keessaa dubartoonni barsiisaniiru. Yeroo jalqabaaf waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos kan lallabe dubartoota. Dubartiin Samaariyaa isheen gooftaan Yesuus Kiristoos lagatti dhaqee haasofsiise warri musliimaallee hin sossobate hin fokkorate. Okay? Isaanillee hin sossobate hin fokkorate. Dubartiin sun lallabdeetti Yesuus Kiristoosin koottaa isa gudii kanatti milaala jettee biyya waamteetti lallaba kun barsiisa kun. Yes bro. Abeet.
Ana kene bakka mamo. waan Nah, jedhe mero tokko himee yeroo tokko nuti lallabsiisaa jirta malee wanta faayidaa hin qabdu. lallabaa gaafii deebisuutti hin jiru. Booda Wanni barreeffame kun yeroo saniiti malee amma isin hin laalchisuumi. Amma kana iyyuu abbaa kiyya. Ittiin dalagamu Dhaloonni amma dhangaa ittiin darbe waan dalagamu godhu yoo qabaate. waan jedhe Har'a kana iyyuu waan Phaawulos barreessan warra saniif malee Oromoo amma jirtu kana laallatuumi. akka gootan. Wabii koy. Wabii koy. Ngona. Cimdi. wayye. Sagaleen Waaqayyoo bara baraan yeroo hunda gartee hojjetamoo yeruma lagizee qofa yeruma sanii qofa saba san laallatti warra Roomaa. Yaa ergaan sun sanaa barreeffame yeroo sana. Ergaan san okay. Ergaan hundin okay. Yesuus Kiristoos barattoota isaa dubbateemi barnoota yeroo dubbatu. Yaa. Isin hin laallattuumi. Yeroo dubbatu Yesuus Kiristoos barattoota isaa barsiisuu tureemi. Barsiiseera. Barnoonni san kan barattoota isaa qofa moo kan biyya uummata hundaati? Kan nama hundaati. Maaf san fudhattee kana didda Phaawulos waan inni barreesse kun ergaan kun kan gartee sagalee Waaqayyoo kan isin laallatu dubartoota ammaan laallattu. Akkam jira. Ani dhuguma. Siifine kan laallatu jira kan hin laallanne jira. Okay. Phaawulos dubartiin hin barsiisinii dubartiin abbaa manaa haa gaafattu jedha. Dhoowwe moo dhoowwine? Yaa girri yeroo sana jiru dhaabisuuf jecha basi Phaawulos kana. Girri dhiirotaaf dubartoota yeroo sana jiru dhaabisuuf. Eessarratti akkas jedha. Qorattoota macaafaatu jedhaa siin jedhe. Sila jalqaba irratti Qorattoonni isaa fidan. Qorattoonni waan wangeela irra hin jirre isaa fidan qoratanii. Hin qoratu diiteelii macaafa Eessa qoratu? Beekuuf qoratu akkumatti quraana qorattu. Maalaan quraana waan hin jirreen fida waan quraana hin jirreen. Quraana qorattee sanamni siin jedhu asofta maleeti quraanni waaqarraa akka gadi bu'e gaafa Jibriil fidee Mahammeditti kenne namni dhaabatee ilaalee jira. Ansan siin hin jenne bara amma geessu maaf kanarraa gara sootaalta gaafa ergamaa Waaqayyo Maariyaamii dhufe bira jirtaati. Wal fakkaataa. Sanii miti. Wal fakkaataa. Abdii maal jettan? Najjes. Abdii maal rakaa irra? Salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam. Taas farhaan dhufaniiru ansa niitoorkii rakkisaanii jiras sagantaa. Sagantaa yaa. Taas farhaan itti fufaa. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum salaam warahmatullah. كم نجارتون دكيسن أبو ما سيما. Mirqaana wallah. ما شاء الله نمتوركنا ركزنا نقرب إن شاء الله تعالى دابت ديرو بتشجرا. جالس أكن تاكين يتسيسنا بإذن الله تعالى. جا أبليوان كنا هندكيسن مغاف رحمن ربي سن الرهاجراتو. سكن تانغو يا رتك كبني بكم هندكيسن تيو. يجولي جري شهادة جرس لامات دفنيف. waan tokko akka hojjennu kanaan dura dhufee mana kiyyatti banii waa tokko dubbataadhaa turre waan dubbanne sana keessatti qarshii garaagaraa sassaabuutti turre qarshii garaagaraa sassaabne sana immoo hammannee teenya yookiin ciifna osoo hin taane hojiirra oolchuu qabna jenne dhimmuma waa'ee sanaatiif gara biyya keessa